Dubbii ijoo jechuudha. Namoonni baay'een yuutuubii hojjetanii jalqabumaa kaasaniiti waa kaffaltii wayii argatamu itti fakkaata. Mee yuutuubii erga hojjettee doolaara meeqa argattee jedhan namoota tokko tokkotu yaada namaa kaasu jechuudha. Waa tokko hojjechuudhaaf namni gara haadha isaa keessatti beekee yookaan immoo waan hundumaa jechuudha hubatee ba'in jiru. Namni kamiyyuu jechuudha jireenya qabu deemsa qabu keessatti waa barachaa waa hubachaa adeemaa jechuudha. Beekaa ta'e kan dhalate hin jiru. Kanaaf guyyaa har'aa jechuudha obboleettii tokko karaa keessaa dhimma yuutuubii irratti yaada naa kaastee turte. Asumaan jechuudha kan obboleettii kana fakkaatanii yaada kana kan barbaadan jiraachuu malu ka jedhutu viidiyoo kana akka waraabuna taasise. Nagaa waaqayyo isiniif baay'ee hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti yaa obboleettii keessan nagaa kooti waaqayyoof galannaa ta'u. Guyyaa har'aa jechuudha dhimma yuutuubii hojjechuudhaaf namoota hawwii qaban. Akkasuma immoo yuutuubii yoo hojjennee maalidha faayidaan isaa? Maal gochuudha qabna? Seerri isaa maalidha? Mee yuutuubii erga hojjettee doolaara meeqa argattee jedhan namoota tokko tokkotu yaada namaa kaasu jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaadeni? Namoonni yuutuubaroota taatanii jechuudha baay'een keessanii deemsa keessa waa hubachaa waa barachaa dhuftanii. Namoonni tokko tokko immoo yuutuubii abaluun hojjetti yookaan abaluun hojjeta jechuu gaafa arganis gaafa dhaga'anis namni yuutuubii hojjetu hundumtuu maallaqa waan guuru wayii itti fakkaata jechuudha. Dammoo gaafuma yuutuubii sabanatanii viidiyoo hojjetani gaafasuma jalqabeetidha doolaarri wayii waan kaffalamuufi itti fakkaata namoota tokko tokkotti. Lakki kun hin ta'u. Namni addunyaa kanarraa hamma dadhabee itti ama'ee yookaan immoo aarsaa kaffalee waa argatu malee tola nyaatu hin jiru jechuudha. Hojii garaa kamiyyuu ta'u. Amma mucaa tokkotu yuutuubii hojjechuun barbaada. Baay'een hawwa ture. Kanaaf viidiyoo tokkorraa doolaara meeqa argattuu jalqabatti jette. Amma maal isiniin jechuu barbaadeni dhimma doolaaraa irratti xiyyeeffachuu otoo hin taane inni guddaan jechuudha. yuutuubii kana hojjechuuf maal gochuun qaba ka jedhu dursatti yaaduu qabdu. Namoonni tokko tokko yeroo gaaffii nu gaafatan jechuudha wanti karaa keessaa nuti deebisnu jira. Wanti immoo miidiyaa irratti baanii dubbannu jira jechuudha. Kanaaf obboleettiin kuni jalqabuma gaafuma yuutuubii hojjettanii gaafuma jalqabaati doolaara isinii lakkaa'uu jalqabamoo maal gootaniitidha kan isinii seera yuutuubii guutanii jettee na gaafatte jechuudha. Akkuma obboleettii kanammoo namoonni baay'een warri yuutuubii kana hojjetanii mee jalqabuma doolaara argatu waan itti fakkaata. Miti akkas miti obboloota koo. Obboloonni seera yuutuubii beektanii yuutuubii hojjetaa jirtanii yuutuubii keessan irratti viidiyoo kana sheerii godhaa. Maamiltoota keessan keessaa yookaan immoo hordoftoota keessan keessaa namoonni dhimma kana isaan ilaallatu jiraachuu mala. Maaliif jennaani namni garaa haadha isaa keessatti beekaa ta'e dhalate tokkollee hin jiru. Isa beekurraa waa barachaa akkasuma immoo dandeettii isaa gaafa shaakalaa adeemu namni suniyyuu ofuma isaarraayyuu jireenyuma isaarraayyuu waa barachaa adeema jechuudha. Tokkoffaa irratti gaafa yuutuubii hojjechuudhaaf fedhii qabdan obboloonni koo yuutuubii hojjechuu barbaaddan mee waa'ee doolaaraa yaaduu otoo hin taane akkamittiin seera yuutuubii kana baruu qaba jedha. Namoonni tokko tokko yuutuubii hojjechuudhaaf fedhii qabu garuu akkamitti akka viidiyoo isa maxxansanii gaaffiitti ta'a. Akkamittiin akka taambinaalii irratti hojjetanii akkamittiin akka mata duree irratti barreessanii inni kun isaan rakkisa. Isa kanammoo maal gochuu qabdu obboloonni keenya jechuudha namoota yuutuubarii barsiisan hordofaa. Namoota yuutuubarii hojjetanii jechuudha baay'een isaanii akka keenya kana viidiyoo bahanii hin hojjetan. Baay'een isaanii sagaleema isaaniitiin bilbila irratti eessa akka banamu eessa akka cufamu kamtu akka sirrachuu qabu baay'een isaanii agarsiisu. Isa kanammoo akkamitti arganna yoo jettanii akkamitti akka yuutuubii hojjetan jettanii afaan oromootiinis ta'u afaan ingiliffaatiinis ta'u afaan amaariffaatiinis ta'u yuutuubii akkamitti hojjechuu dandeenya akkamitti banachuu dandeenya jettanii seerchii godhaa. Seerchii yeroo gootanii afaan garaagaraatiin isinii baasaa jechuudha. Dandeettii keessan baruu yoo barbaaddan immoo jechuudha har'uma kana kaatanii seera yuutuubii hunduma isaa baruuf itti dhiphatina.
deemsa keessa kan isin baruu qabdan. Amma fakkeenyaaf barataan kutaa tokko otoo hin baratiin dhaqee kutaa 10 gahuu hin danda'u. Kanaaf yuutuubiinis tartiiba qaba jechuudha. Tartiiba qaba akkuma tiiktookii yookaan akkuma feesbuukii har'uma kaanee waan hundumaa irratti lalaxafuu hin dandeenyu jechuudha. Seera mataasaa qaba jechuudha. Dhimma doolaaraa ilaalchisee immoo viidiyoo akkuma jalqabnee ni doolaara kaffalamaa fi miteela nama kamiifiyyuu jechuudha. Dursa wachaawuriin guutu jira jechuudha. Saayitii 4,000 waggaa tokko keessatti guutuu qabda. Dursa kanaatiin walumaa galatti yuutuubiif hojjetta. Walumaa gala jechuudha. yuutuubiif hojjetta. yuutuubii maas irraa barbaada? Viidiyoo kee qulqullina seeraataatiin eegdee saayizii isaatiin eegdee namoonni tokko saayizii yuutuubii illee yeroo maxxansitan hin eegdan. Viidiyoon keessanii isuma tiktookii irraa isuma feesbuukii irraa saayizii masaatiin fiddanii itti laxxaftu. Kun hin ta'u. Maaliif jennaan yuutuubiin saayizii mataasaa qaba. Saayizii mataasaa qaba. 16.9 ka jedhu tokko appilikeeshinii kamirraayyuu argattu jechuudha. Isa kanammoo yoo nu agarsiisi jettanani viidiyoo biraatiin akkasittiin afaaniin bahee dubbachuu otoo hin taane iskiriinii irraa yuutuubii kootiin isinitti agarsiisuu nan danda'a. Walumaa galanii gaaffii obboleettii keenya deebisuu kaniin ani dhufee fi dhimma doolaaraa ilaalchiseeti jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu gaafa hojjetu yuutuubii jechuudha. Dursa yuutuubii fi hojjeta. Seera yuutuubii sana guutuuf. Saayitii erga guuttee sabskiraayibii 1,000 erga guuttee waan hundumaa erga seera yuutuubii guutteeti gara kaffaltiitti akkasi dabarsuuf ulaagaa mataasaa qaba innis. Amma jalqaba irratti namoota yuutuubarii hojjechuudhaaf fedhii qaban maaltu barbaachisa? Dhimma doolaaraa otoo hin taane dhimma qulqullina viidiyoo. Fakkeenyaaf viidiyoo garaa fiddaniituma akkasumattiitiin itti hojjettu otoo hin taane jalqaba irratti mata duree keessan itti qopheeffadha. Achumaatiin immoo suura jechuudha. Kan yuutuubii keessan irra taa'ee waggaa dheeraaf isinii turuu danda'u hojjetadha. Akkamitti akka viidiyoo maxxansan akkamitti akka mata duree isaa jechuudha. Waan hunduma isaa isiniin deemsisee iddoo kaffaltii sana isinii akka gahuuf seera isaa eegaatu deemaa jechuudha. Akkuma dura isinitti hime namoota bebbeekurraa barachaa adeemaa malee har'uma kana fuutanii viidiyoo namaatiin yuutuubiin jalqabina. Maaliif jennaan booda isinii rakkisa waan ta'eef jechuudha. Wanti karaa namaa ta'e dhugaa dubbachuuf nama rakkisa. yuutuubiin hin beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu gaafa yuutuubii eegalu jalqaba doolaara namni argatu hin jiru. Erga itti ama'ee erga seera yuutuubii hunda guuteetidha namichi kan inni kaffaltii bira ga'u jechuudha. Kaffaltii bira ga'ees immoo akkasuma callisee ta'a miti. Irratti hojjechuu qaba. Akkasuma immoo viidiyoo tokko irratti doolaara meeqa argattu jette obboleettiin kun. Ani amma baay'een keessan jechuudha. Yuutuubii irratti nan beektan malee yuutuubii irratti na beektu malee asirraan nan beektan. Sababiin isaayyuu ijoollee baay'een sodaan qabaa jedhu. Ani maaliifan fakkeenya of fudhadhe beektu yuutuubii irratti ani jechuudha waggaa 2 suuraa koo malee namni viidiyoo koo beeku hin jiru. Yeroo sana maaliif jennaani viidiyoo bahee dubbachuu hin danda'u. Yeroon akkasuma kaameraa ofitti qabu waan hin haasa'u na jalaa bada. Akkasuma immoo konfidensii isa xinnoo nama sodaachisa jechuudha. Yeroo jalqaba waa tokko dubbachuuf nama sodaachisa. Kana maalan godhe beektu viidiyoo malee sagalee koo fayyadamaan ture. Akkasuma immoo yeroo viidiyoo hojjechuun isiniif hin mijanne liivii seenaatu saayitii keessan guuttadha. Isa kana hundumasaa hamma sodaan isin keessaa badutti muuxannoo isinii ta'a adeema jechuudha. Gaafa waa tokko hojjetaa deemtani sodaan ofumasaa isin keessaa badaa adeema atillee jechuudha. Ofirratti dandeettii kee barachaa adeemta malee anuu sodaan qabaa kaameraa irratti ba'ee dubbachuun sodaadha haala mijataa hin qabu namoonni jettanii fi sammuu keessan akkasitti of amansiistan taanaan dhugumaan bakka sodaan sun isin hin gadhiisu. Garuu hojjechuun qaba wanta kana. Sodaan kun na keessaa baduun qaba. Anis akkuma
namoota tattaafadhee baruun qaba jechuu qabdu malee dirqama waa'ee doolaaraa miti. Isinii galee miti. Namni kamiyyuu dandeettii garaagaraa qaba. Namni kamiyyuu kennaa garaagaraa qaba. Isa kanammoo kan jajjabeeffatee mul'ata isaa bira ga'u abbaa isaati jechuudha. Kanaaf obboloonni keenya haaraa YouTube hojjechuudhaaf fedhii qabdanii sodaa malee jechuudha. Viidiyoo hanuma otoman keessa deemtanii otoo karaarra deemtanii hanuma barbaaddan waraabaatu maal gootu achi booddee yeroo kilaasii keessan galtanii jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 1 daqiiqaa 2 yoo waraabbattanii ideetii gootanii hanga daqiiqaa 10 dheereffachuu dandeessu. Irratti immoo sagalee keessan waraabbadhaa. Isinii galee tooftaa akkasiitti illee fayyadamaa jechuudha. Tooftaa akkasiitti yoo viidiyoo baatanii dubbachuun akkasuma immoo mana namaa keessa taa'anii dhuguma hin ulfaata. Namoota tokko YouTube hojjetuu miti bilbila harkaan qabuun ulfaata namoota tokko jechuudha. Kanaaf yeroo isinii mijateetti viidiyoo keessa waraabbadhaa lafa kaawwadhaa yeroo isinii mijateetti. Gaafa isinii mijanne immoo viidiyootti masana fuudhaatu yoo irratti waa naman gorsitu ta'e barsiistus ta'e irratti hin faarfattu ta'e irratti walaleessitu ta'e jechuudha. Sagalee maatiinuu fayyadamuu dandeessu. Suura tokkittiitiin iyyuu viidiyoo daqiiqaa 10-20-30 hojjechuu dandeessu jechuudha. Yoo viidiyoon isinitti ulfaate iyyuu yeroo akkas gootanii of dadammaqsaa muuxannoo fudhachaa deemtu jechuudha. Keessatti jechuudha. Malee akkasuma teessaniituma hin sodaatina jechuudha. Malee salphaadha. Waa tokko sammuu keessan amansiistanii jennaan wanti hin danda'amne hin jiru jechuudha. Wanti hin danda'amne ala namaaf jechuudha. Dhugumaani namni yeroo ammaa biyya lafaa addunyaa kanarratti lubbuu bichaa uumuu dadhaba malee namni ogummaa qabu wanta inni hin kalaqne hin jiru biyya lafaa kanarra jechuudha. Wanti namaaf dadhabame immoo waaqayyoof hin danda'ama. Garuu inni guddaan of amansiisuudha. Haala keessan ilaaltaniillee mul'ata keessan hin daangessina. Akkasuma immoo jechoota namoota kanaan dura viidiyoo darbillee hojjedheen ture. Namoonni tokko hojiin qabdooti kan YouTube hojjettu fa'aa kan nama jedhan jiraachuu malu. Namoonni tokko immoo abbaa manaa biyyarraa namoota qaban. Isa kana otoo viidiyoo yeroo biraatti isin hojjedhe yoo gaariidha. Abbaa manaa keessan waliin taatanii wal amansiifattanii otoo hojjettan gaariidha. Namoonni tokko abbaan manaan quban qabuun YouTube'n hojjedha. Garuu gaafa biyya galuu naaf hin eeyyamu namoonni jedhan jiru. Amma garuu YouTube hojjetaa jirtu. YouTube'n keessan guddate humaan jettani amma hojjettaniitu garuu wanta ati hojjettu abbaan manaan kee beekuu danda'uu qaba. Maaliif jennaan miidiyaan gaa'ela keerra siif hin caalu waan ta'eef jechuudha. Maatii keenyallee amma fakkeenyaaf amma nuti warri singiloota isin rakkoon qabu dhugaa dubbachuuf maaliif jennaani abbaan manaan kee miidiyaa akkati hojjettu si eeyyamaa siif hin eeyyamu isa kanaatti waan irraa beektuu hin qabdu. Anama waan hin dubbachuu qabu warra otoo abbaa manaa qabdanii otoo ijoollee qabdanii miidiyaa dhoksaan hojjettani. Isinii galee miti. Dhugumaa hojiin keessan namatti tola nama hawwata. Garuu immoo abbaan manaan kee isa kana siif hin eeyyamu taanani maal godharii? Maaliif durumaa mariisisuu qabda? Yoonni lakki miidiyaa kanan hojjettu siin jedha ta'e jechuudha. Dhiisuu qabda. Gaa'ela keerra siif hin caalu miidiyaan. Garuu immoo ergatti dadhabdee hirribatti dhabdee hojjettee immoo gaafa biyya galtuun dhiista taanaani kuni mul'ata karaatti tafee jedhama. Kanaaf obboloonni keenya warri gaa'ela qabdan keessattuu miidiyaa otoo hojjettanii bareedaadha. Maaliif jennaani tokkoffaa abbaa manaa kee duukaa walii galtennaan gaafa biyya galtu kanarra kan caalu hojjechuu dandeessa. Garuu immoo oksaatti warri hojjettanii abbaa manaa keessanitti ifa baasaatu akka inni isiniif eeyyamu yookaan immoo haala amansiisaa ta'een waan akkasii hojjetaa jira. Mul'ata kana bira ga'uun qaba. Gaafa biyya galees immoo gaafa waaqayyo na gargaaree waliin hojjennee amma tokko gatii bunaa gatii shayyuu argachuu dandeenya jettanii yoo amansiifattanii tola isiniin jechuu danda'a jechuudha malee
baay'een dhaloota gaafan biyya galee kana caalan irratti hojjedhanii nama baay'eetu achi nafe jechuudha. Nama baay'eetu achi nafe. Kuni ta'uu hin qabu. Wanti nuti hojjennu tokko mul'ata karaatti hafu ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun guyyaa irraa kana fakkaatan isiniin jedha. Turtii na waliin gootaniif waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaadha. Oduun yuutuubii gaafa akkas afaaniin isinitti dubbatamu warra ganaa reefu dhuftaniif isinii galuu dhiisuu mala. Garuu wanti ani har'a dubbadhu kun immoo gaafa hojjetaa adeemtanii isinii galaa adeemaa jechuudha. Kana fakkaata. Gooftaan isinaa eebbisuu eebbifama.